dhaabbanni iskaamii lama uummata Itoophiyaa kana saamee badeera. Tokko uumaa gaadhaa yookaan UMG jedhaniini tokko immoo Success jedhan. Successiin kuni waggaa tokko wayiyyuu turteetti nama saamaa turte. Nama wayiitu natti dubbatee ture. Success kan jedhu tokko dhufeera. Isa hojjechaan jira hojjedhu maal godhu jennaan. Inumaayyuu warra maalootu kiristaanotatu waan sana qopheessee waan jedhu faanatti kaasee jechuudha. Ammas keessatti kiristaanaa islaamaa akkasoo wanti jedhamu hin jiru. Hattuudhuma. Amantii kan isheen bakka buutu hin jiru jechaadha. Garuu maqaa amantiitiin maaf dhufu jarri namoota amantii sana keessa jiran gowwoomsuu waan barbaadaniif jechuudha. Namoonni akka nyaatamneef garuu mallattoo warri iskaamii kun qaban irraa waa dubbachuu waan hin barbaaduufi yeroo baay'ee waa'ee iskaamii nan dubbadhaalan jedhu adaraa waaqayyo nurraa callisiin warra naan jedhan argitaniittu maaliif adaraa naan jedhu itti nyaachaa jiru waan ta'eef warra iskaamii itti dabalametu baay'eedha. Uummata kana keessa uummata sooshaal miidiyaa kana keessa warra iskaamii wajjin hojjetutu baay'eedha. Kanaaf yerootti waa'ee iskaamii dubbattu baay'ee aaru baay'ee jechuudha. Hojii kan kee miidheeffattee kan namaa balleessite tafaasii hin jiru. Kanaaf har'a waa'ee iskaamii kana amala isaa waa tokko isinitti himuu barbaada. Adaraa warri na dhaggeeffachaa jirtan namoonni 20tti siqattan kun hin nyaatamina. Na dhaggeeffadhaa isinittan hima. Jarri iskaam nuyi jennuun kuni nutu jedhaan miti iskaamiidha ofuma isaaniiyyuu. Isaanii dhaabbata wayii tokko maqaa dhahataniitti kan isaan dhufan. Dhaabbata addunyaa irratti beekamaa tokko maqaa dhahatanii dhufu. Amaloota isaanii isinitti himu jalqaba. Amala isaanii kana yaadatti qabadhaa. Amalli isaanii inni tokkoffaan dhaabbata addunyaa irratti baay'ee beekamaa ta'e tokko maqaa dhahatanii dhufu. Fakkeenyaaf Amaazoon yookaan Alibaabaa yookaan dhaabbata kan biraa jechuudha. Garuu sobadha. Jarri hojii iskaamii kana hojjetan alaayyuu miti kan isaan dhufan asuma Itoophiyaa keessa jiru. Itoophiyaa keessa jiru. Isa booda namni hunduu dhaabbata sana beekaa akkamitti beekaa Google godhee ilaala waan ta'eef Google irratti gaafa hidhattee ilaaltu maqaa dhaabbatichaatu sii ba'a. Dhaabbata isa dhugaa addunyaarra jiru sanatu sii ba'a. Yeroo kana ati dhuguma Alibaabaadha jettaa yookaan immoo Amaazoniidha jettaa yookaan dhaabbata Bill Gates software engineeringidha jettaa waan ta'e jetteetu dhuguma seetee hojii jalqabdaa jechuudha. Isa booda jarri kun Google irraa klientii wayii qabu. Weebsaayitii dhugaan qabani jarri. Wanti beekuu qabdan. Yeroo isin maqaa wantichaa galchitan weebsaayitii dhugaatti isin geessa. Isa kan isaanii miti. Isaan garuu klientii wayii pilaatfoormii Google irratti hidhatanii qabu. Achirraanis siisteema ittiin galmooftu wayii qopheessaniiru. Garuu galmooftee xumuruudhaaf kanat hojii isaanii keessa galtee ilaaluu dandeessu yoo birrii kaffaltedha. Birrii wayii qopheessu jechuudha. VIP waanii bitadhu, 2 bitadhu, 3 bitadhu, 4 bitadhu, akkana godhadhu, 10,000 kaffalii, 15,000 kaffalii, 50,000 kaffalii, 60 kaffalii. Birrii wayii gadi tarreessu. Kanatu guyyaa guyyaadhaan birrii ammana sii dhalaa siin jedhu. Birrii ammana argatta guyyaa guyyaadhaan jedhaniitu waan ati spiin gootu wayii tokko immoo qopheessu. Spiin waan ati gootu wayii dhattee teelegiraamii keessa galtee waan ta'e tokko keessa galtee spiin goota. Wamtuun jiru bar soba hundi isaayyuu. Birrii galchitaati. Birrii yerootti galchitu amanamummaa wayii si biratti uumuu barbaadu. Birrii galchii siin jedhu jalqaba birriin galchitu taanaan galmaa'uu hin dandeessu. Maybe birrii gadaanaadhaan si jalqabsiisu. Birrii 1,000 ta'uu danda'a 2,000. Yerootti 1,000 galchitu 3,000 godhanii sii kennu. Yerootti 3,000 sana deebistee galchitu 6,000 godhanii sii kennu. Amma egaa kunoo anuu baafadheera birriin kaffalaa akkasuudha jettee lallabuu jalqabdaa jechuudha. Lallaba sobaa isaaniif lallabuu jalqabda. Inni jalqabaa maqaa dhaabbata biyya addunyaa irratti beekamaa ta'e tokko fudhatanii dhufu waan ta'eef amanamummaan ati isaan irraa qabdu persentii 50 ol dabalaa jechuudha. Anamma wanta nama isinitti himu kana keessa galee ilaaleetan isinitti himaa jira jechuudha. Dhaabbata tokko jirti kana dura maqaa ishee dha'ees dubbachaa tureera. Keessa galuuf jedhee jennaan birrii kaffaltu malee naan jedhan. Birriin gadanaan birrii 3,900 birrii gadanaa sana birrii 3,900 kaffaleen seene. Seenee waan isaan hojjetan tokko tokkoon gadi diiguu danda'ee jechuudha.
Ani maaliifanii akka isaan birriin kafalle beeka akka isaan iskaamii ta'an beeka. Garuu hanga irraatti iskaamii galee nagarre waan ta'eef warra iskaamii kana iccitii isaanii bira ga'uun qaba jedhee murteessee hin galee jechuudha. Kan isin dhibuu dhaabbanni akka dhaabbataatti magaalaa Finfinnee keessaa ayyama baafataniiru, Maqaleetti ayyama baafataniiru, Duukamitti baafataniiru, Bishooftuutti baafataniiru, iddoo baay'eetti ayyama baafataniiru jedhe. Ayyamallee hanga mootummaa gowwoomsuutti warra hojjetanidha. Akka fakkeenyaaf tibba kana UMG isheen jedhamtu kun UMG kan jedhaniin kuni maal gooteetti mootummaa iskaam gooteetti. Mootummaa yoo gowwoomsiteetti jechuudha. Warra rakkatan gargaarraa akkana goona jetteetu beekamtii mootummaa irraa arganne irraa itti achi deebitee uummata gowwoomsite jechuudha. Mootummaan iskaam ta'eera. Iskaam ta'eera mootummaan wanna odeeffannoo daareera jechuudha yoo birrii kaffaluu baateyyuu. Uummanni isaa akka saaxilamuuf carraa baneeraaf jechuudha. Argiteetu yoo ta'e bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa beekamtii kenneefii jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa beekamtii kenneefii jira. Bulchiinsi magaalaa Bulee Horaa maanni bulchiinsi magaalaa kan godina Bulee Horaa or godina Gujii akkasuma beekamtii kenneeraaf jechuudha. Kanaaf jarri karaa isaaniitti iskaamsiin goone si godhan iyyuu hin beektu maaliif si amansiisa hojiin isaanii baay'ee. Guyyaa guyyaadhaan namoota walgahii waamu, walgahii isaan waaman sagaleedhaanis miti, viidiyoodhaanis miti, barreeffama qofaan. Kun iddoo akkasitti tabaluu akkana ta'eera, birrii amman argateera, waan sobaate wanti isaan haasaa oolan. Callis dhaggeeffadhee dhuma ajaa'ibsiifachaa ture jechuudha. Gaafa cufamuu jala ga'anii waan isaan godhan isinitti hima. Birrii amma kana galchaa nama amma kana afeera konkolaataa badhaafamtuu jedhan. Ijoolleen keessa beeku keessaan barreesseef warran beekutu jiru. Jarri kun isin nyaachuuf jetti. Birrii keessan dabaltanii galchinaa jennaan hu'aarii unaan jedhan eenyu ati kan akkasittiin jirtu dhaabbata ajaa'ibaa dhaabbata waggaa 22 addunyaa irratti hojjeteen akkam akkas jetta. Maaliif akka jedhu isaan maqaan dhaabbati sun ittiin dhufte waggaa 22 erga Ameerikaa keessatti hojii jalqabe. Erga Ameerikaatti hojii jalqabe waggaa 22 dhaabbanni sun maal jedhamti 72 saanii jedhama dhaabbanni sun Ameerikaa keessa jira har'ayyuu hojii hojjetan. Pilaatfoormii isaa dhugaatii jechuudha. Waan akka Saamsingii kana gurgura, Adidaasii kana gurgura, waan akkasii gurgura. Deliveraansii adda addaa qaba namoota mana isaaniitti waan isaan barbaadan ittiin ga'a dhaabbanni sun. Dhaabbata sana maqaa dhaattee waan dhufteef waggaa 26 fi addunyaa kana irratti dhaabbata hojjeteen akka jettaan jedhan hayyee itti deemaa laalaa jedheenniise namoonni baay'een birrii kumoota dhibbaan lakkaa'amu nyaatamanii jechuudha. Egaa mallattoon isaanii inni jalqabaa dhaabbata addunyaa irratti beekamaa tokko maqaa dhahatanii dhufu, loogoo isaa qabatanii dhufu. Inni lammaffaan birrii kaffaltu malee gara waltajjii isaanii seenuu hin dandeessu. Birrii kaffalii siin jedhu. Birriin isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'uu danda'a. Baay'ee moolkaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee guyyaa guyyaadhaan birrii sii deebisna sii laannaa jiru. Nama afeeruun kee dirqamaa. Nama sana yerootti fiddu immoo birrii sii kennu. Fakkeenyaaf birrii 50 bittee haa jennu VIP isaanii birrii 50 bittee haa jennu. 50 bittee namoota 15 feerii miindaa ji'atti 30 sii laannaa siin jedhu. Look nama 15 qarshii 50 irraa yoo guuran qarshii 50 baay'isuu 15 meeqa ta'a? Isa booda siif 30 yoo kennamaa guddaadha kun. Mindaa dhaabaluun miindeeffame kunoo ajaa'iba jechuu jalqabu jechuudha. Dhaabaluun yoo miindeeffamee ji'atti birrii 30 nyaata akkasuma yoo nama 30 galchite immoo 60 ji'atti sii kaffalla. Namicharraa birrii 50 fuudhaniitu kan inni 50 kaffale sana keessaa birrii 2,000 sii kennan jechuudhaan 60 kaffalte 60 sii kaffalan jechuun guddaa miti. 60 sii kaffalan jechuun isaaniif hin miidhu. Sababni isaa 50 baay'isuu 30 waan ta'eef. Kan argataniitu siifi 2,200 jararraa guuranii isuma jararraa guuranirraa birrii 60 yoo sii kaffalan maal rakkoo qaba. Kunoo abaluyyuu 60 qaxarame akkasuudha 15 yoo VIP tokko bitate siif immoo birrii ammana kaffala jedhanii odeessuu jalqabu jechuudha jarri. Waan isin beekuu qabdanii birrii jararraa guuramedha kan kennamu jechaadha. Birrii jararraa guuramedha kan kennamu. Namumarraa fuudhaniitu
persentii dhibba keessa 0.01 iyyuu waan hin taane siif kennu. Garuu ati diina bitachaa jirta naannoo keetii. Diinatu naannoo keetti fira diina taasifachaa jirta jechuudha. Gaafa nama ollaa kee tokko galchitu namni ollaa kee sun gaafa inni birrii sana nyaatamu firooma itti fufa itti yaadin. Yeroo dhaabbanni lama namoota saamtee deemtu waan itti dhaga'ameef jarri sun hin badanii yoo jenne hin badne ammallee deebi'anii dhufu bara maqaa jijjiirratanii. UMG'n amma immoo NMG taatee dhufti yookaan immoo GMN taatee dhufti sobdee maqaa geeddarattee jechuudha. Isinii galee kanaaf namni keenya of eeggannoo gochuu danda'utu irra jira. Maaliif nyaatama namni? Maaliif nyaatama? Maaliif kan nuyi nyaatamnu? Maaliif birrii keessan baaftu? Mallattoo isaanii kan biraa wanti ati hojjettu hin jiru. Garuu immoo hojii hojjedhee rakkati jettuu fi ispiinii wayii sii kennu. Waan naannoftu geema kan fakkaattu wayii sii kennu. Yoo baay'atee waan daqiiqaa lamatti ati fixxu guyyaatti. Daqiiqaa lamatti yeroo ati fixxu lakkoofsa guddaa tokko waaleetii keerra galchu. Lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e tokko waaleetii keerra galchu. Lakkoofsa guddaa ta'e tokko waaleetii keerra galchu. Lakkoofsi guddaan kuni birrii guddaadha amma miliyeenaa fa'itti lakkaa'ama. Garuu omtii wanti itti baafachuu dandeessu hin jiru. So darbeedha gurbaa tokko gara hojii keenyaatti afeeree tan hojjechiisaa otoo hin jiru na jalaa bade. Ani immoo yoo namni badee badaa hagasitti hin jedhu. Maaltu na dhibe? Abbaan ofii isaatiif hojjeta miti. Yeroo sadan tokko gaafadheen itti dhiise namicha achumaan bade. Edaanni dhaabbata ajaa'ibaa tokko argate. Dhaabbanni ajaa'ibaa kuni lakkoofsa tuullaa tokko waaleetii isaarra naqaaf gaafan hojjetu. Waggaa tokko guutuu hojjetee na bira dhufe. Barsiisaa naan jedhee jennaan kanan si jalaa badde hojii bareedaa tokko argadheen hojjechaa ture garuu birrii baafachuun dadhabee naan jedhe. Mee maal inni natti agarsiisii jennaan innoo waan lakkaa'amee dhumuyyuu miti birrii guddaadhaa naan jedhee suma dhuguma gaafa inni natti agarsiisu anu nanna'ee jechuudha. USDT biiliyeena tokkoof miliyeena 400 miliyeena 48 kuma 500 wayi guddinni isaa. Kana hojjete waggaa tokko keessatti. Garuu birrii tokko irraa baafachuu hin danda'u. Birrii tokko irraa baafachuu hin danda'u. Okay jedheen fuudheen waa tokko ilaalee jechuudha. Screen shares na agarsiisi jedhee waa tokko ilaalee homaa baafachuu hin danda'u. Gaafa inni dhaqee qorannoo tokko hojjedhus kaamiidha. Eessamee nama tokkoo fi doolaarri biiliyeennii tokko fi miiliyeennii 448 addun Itoophiyaan qabdii kana yaadama. Sobaa jechuudha. Lakkoofsa guddaa kana fuudhee sirra kaa'a. Maaliifi siin kennu lakkoofsa bar lakkoofsi amma fedhe yoo sirra namni rakkoo maalii qaba. Tibba darbee namni hiriyaa tokko natti bilbilee dhaabbata kana quba qabdaa jedhee dhaabbata wayii tokko natti erge. Quba qabdaa jedhee quban qabuu jedheenan hin beekuun jedhe dhugumas hin beeku. Jennaanii qarshii 700 narraa fudhatanii isa booda poointiin kee 100 guute malee immoo argachuu hin dandeessu jedhanii waaleetii korraa birrii miliyoona 1.5tu jira. Duuba tarii ani baafachuu yeroo gaafadhu birrii fiddi malee naan jedhanii dhuguma yoo ta'e birricha nan galchee jedhee na gaafate. Birricha nan galchee jedhee na gaafate. Birriin suni 1,189 kan inni galchuu qabu jechaadha. Poointii isaatu 96dha. No, poointii isaatu 96dha. 96 sana dhibbatti guddachuudhaaf birrii 1,189 galchuu qabdaa ittiin jedhan. Kan isin dhibuu dhaabbati isaan maqaa dhaatan sun dhaabbata addunyaa irratti baay'ee beekamaa ta'edha. Jennaan obboleessa koo kunis kaamiidha. Si nyaatan. Amma 700 nyaatamtee tamiti maaloo birrii 1,189 achi hin dabalin. Hin dabalin isa. Suuqii qaba mucaanii suuqii isa jalaa golgoleessaniiru. Rakkina guddaa keessa bu'eera. Ishee 1,189 kanaan immoo ijoollee kee jiraachisi. Adaraan siin jedhaati birrii kana hin galchin jedheen kadhadhee jechuudha nama sana. Achumaan ergan itti dubbadheen dhiisee dhaabbanni sun cufamtee badde.
Isaanis silaa ishee birrii 1,189 sana ni nyaatu turan ammas dabalanii. Birrii asuma fidiidha. Siistemni ittiin birrii isaanii galchitu dhaabbii hin qabu. Yookaan immoo gadabii hin qabu. Infinitiiviidha. Inuma galchita amma dandeessu. Garuu birrii baafachuuf yeroo hin danda'an goofta. Birrii 1,000, 2,000, 3,000 caalaan baafattu. Ishee baafattee screenshot gootee immoo uummatatti agarsiifteetu uummata kanaan uummatatti lallabaa ooltaa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Maaliif jennaan uummanni kun karaa hedduu saamame, karaa hedduu miidhame. Ani akkamitti akka uummata kanaa oolchan naan galu. Yaadattu yoo ta'e torbee darbe keessaa pilaatfoormii amma ho'isan kana ishee amma baddeedhee namni ba'u amma miidiyaa guddaatti ba'utti dubbatamu kana warri birrii keessaa qabdan dafaa baafadhaa cufamuuf jedhaa jennaan sobditti maalitti jedhee namni hundi natti bahee na arrabse ammachi keessa jiru. Jennaan homaan jedhu rakkoon qabu gaaficha gaafa inni cufamu dhuftanii boossuu jedheen dhiise jechuudha. Nin bo'an kaa dhufanii kunoo gidduu kana kaleessa dheengadda maxxansaan ture jechuudha. Kanaafi warri iskaamii kun egaa maal godhu isinitti fakkaatee waaleetii keessanirra birrii baay'ee ta'e tuulu jechaadha. Inuma amantuu namatti agarsiiftu ati sooromteetta siin jedha namni homti hin jiru birrii sana baafachuu hin dandeessu. Birrii sana baafachuu hin dandeessu. Dhumarraa iventii wayisii qopheessu. Isa dhumaan isinitti himu. Akka isaanitti si nyaatanii deeman. Iventii baay'ee amansiisaa ta'e. Iventii sana bira otoo hin ga'iin hoteela gurguddaatti dhaqaniitu waan atamanuu dandeessu hojjetu. Fakkeenyaaf Sharaatinitti si waamu nyaata gaarii si affeeru. Maaliif birriin kan keeti bar? Yoo barbaadan Skylight'tti si waamu achitti walitti si qabaniitu keekii si mursiisu. Keekii nyaata birrii amma fedhetti dhangalaasuu jalqabda jechuudha. Isa booda iventii sitti agarsiisu. Konkolaataa babbareedduu suura ishee sitti agarsiisu. Kana fudhatta siin jedhu. Kana fudhattaa siin jedhu. Hayyee jettaa ati dhuguma seetee kana hunda raawwattee gaafa tasdeebitu akkaawuntiin kee bilookdiidha. Isaan maal karoorfatanii dhufu isinitti fakkaate? Waan hubadheerraa, waan qoradheerraa. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa birrii miliyoona 500 walitti qabuu qabnaa yoo jedhanii hamma miliyoona 500 guutanitti afaan dhadhaa dibatanii si wajjin turu. Waan akka rakkataa gargaaruu, maaloo gochuu jira miti. Waan mootummaan barbaadu wayii hojjetu hayyama immoo dhiyeeffatu baay'ee hayyama qabu. Kanaafan iskaamii hayyama qabduu jedhee yeroo baay'ee barsiiseera. Yuutuubii koo jala galaa ilaalaa. Yuutuubii jalatti iskaamii hayyama qabdu yookaan daarsee biiroo banattee teessuu jedhee barsiiseera. Nami keenya garuu hin dhaga'u maal gochuu hin danda'a. Kanaafi birrii argachuun yookaan immoo waaleetii keerra saantibii baay'ee guutuun baay'ee salphaadha. Birricha baankiitti baafachuun garuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Amma mucaan hiriyaa koo sun 700 nyaatame. Eengaddaa kun baraa fagoo isinitti fakkaatiin. 700 nyaatame. 700 irratti iyyuu 189 dabalachuuf turan utuu ani biraan geenye ta'e. Isati qabdu daangaan qabu amma fedhe galchiif isaanii. Isati baafachuu barbaaddu immoo waanuma xiqqoo tokkoon si daangessu. Jarri kun birrii akkamitti namaa kennu? Siistematu birrii namaa kennaa isaan biraa lakki siistema miti. Siistema osoo hin taane nama qaxaranii qabu as keessaa. Nama birriin sun maaliif akka inni harka namaa galu yookaan maaliif akka inni namaaf ergamu quban qabnedha namni isaan qaxaran. Abaluu isa qaxare qofa beeka malee birrii sana abaluutti erguyyuu hin beeku. Yeroo darbe utuun laayifii irra jiru TikTok irratti mucaan tokko dhufee dubbate isaaniif qaxaramee birrii namaaf kennaa kan ture. Yeroo isaan natti dubbatan maaloodha jedheen gaafadhaa jedhe warran birrii erguuf iyyuu hin beeku jedhe. Abaluu birrii amma na kennii lakkoofsa baankii natti ergu birrii 2,000 abaluuf galchii birrii 3,000 abaluuf galchii kana abaluuf galchii jedhanii natti himu jedhe. Maqaa namaa gadi tarreeffadhee yoo xiqqaate guyyaatti nama 50 fayyifan birrii galchaa jedhe. Garuu maaliif akkan galchuu hin beeku jedhe. Booda gaafa bira ga'u iskaamiidha jarri. Jararraa 100 fuudhaniiti birrii 2,000 deebisuuf. Waa kunoo kaa birriin konaa galee 2,000 guyyaatti argachuun jalqabee jedhee eddanaa geeraruu jalqabaa jechuudha. Namichi garuu 100 nyaatamee bara. Nama qaxaranii gidduu ka'anii eenyummaan isaanii beekamu jira kana. Isinittani maanii dhaabbanni tokko yeroo tokko
namoota irraa birrii nyaattee ammaattennaan birrii lafa irra galchaadhaan akkaawuntii isaanii na kennaa jedheen akkaawuntii sanaa qorachuuf yaalii godhe. Akkaawuntii sana qorachuuf yeroo yaalii godhu jamoo tokkoffaadha bakkitti akkaawuntiin sun baname. Achirra garuu faranjiitu jira baay'ee. Faranjii Eliyaanaa jedhamtu jira. Eliyaanaa jedhamti afaan Ingiliziitiin barreessitu dubartiidha. Kaalifoorniyaan jiraadha jetti waan akkasiiti. Garuu soba magaalaa Finfinnee keessa naannoo Jamooti. Dhiiradha kan akkaawuntii sana qabateeru. Kan irra jiru garuu suura dubartiiti. Isinittan himaa. Isa booda hanga ta'e saaxilamuuf yeroo yaadamu akkamitti akka dhaqee baankiitti iyyate hin beekamu namni guyyaa sana waraqaa nama sana saaxilillee amma adabamutti gahe akkamittiin icciitii namaa laaltaa akkana jedhame baankii keessa akkamittiin akkaawuntii namaa baastaa bilbila namaa fuutaa maaloo jedhame jechuudha. Hamma kanatti iskaamiin kan isheen miila ishee diriirfatteertu. Hamma kanatti iskaamiin kan isheen harka ishee diriirsiteertu. Hamma kanatti iskaamiin kan isheen sammuu namaa xaxuu dandeessu wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Amma baankii deemtee nama akkaawuntii ishee tuqeyyuu adabsiiftutti nama gahuu dandeessi. Maaliif birrii namaa guuraa oolu birriin nama harka isaaniirra jira. Nama sana yeroon gaafadhu tiraanzaakshiniin guyyaatti hojjetamu miliyoona akka ta'e birriin tokkoyyuu daftaricharra kan teenye akka keessaa ba'u natti. Innaa uummata keenyaan taphataa jiru mallattoolee kana qabu. Inni dhumaa wanni isaan godhan amansiisaa wayii sitti fidu. Birrii dabaltee akkati kennitu. Birrii ishee gaaficha 2,000, 3,000 sii kennaa turan sana dabaltee akkati galchitu godhu. Ofuma keetii siin galchitaa, ijoollee kee siin galchisiiftaa, namoota haaraa siin fiddaa, boorsaa keetti baaftee, liqeeffattee itti dabaltaa. Liqeeffattee jechuudha namarraa. Duubarra maal ta'a? Akkaawuntiin keenya rakkoo wayii godhatee siin jedhu dhufanii. Ammallee barree ija isaanii shaboodhaan niqatanii jaran beektu abaluu isaanii eessaa akka dhufan maqaa isaanii eenyummaa isaanii hin beektu waan ta'eef meesejii si qaqqaba. Birrii ammana yoo galchitan malee weebsaayitiin keenya rakkoo godhate. Weebsaayitii kana maal goonaa deebinee suphisiifna. Ijoollee keessan hundarraa birrii ammana walitti qabaa jedhu. Ammallee deebisanii birrii uummatarraa guuru. Ani cubbuu kanaan gaanami isa kamiin akka isaan galanuu hin beeku dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Abiddumti isaan gubu yoo abidda akkamii akka ta'e naan galu. Uummati kaleessa nyaatameera jedhe immoo birriin koo deebi'ee naa galee birrii walitti qabee amma immoo deebisee isaanii kennuu jalqabaa jechuudha. Duubarraa akkaawuntiitti cufanii garee teelegiraamii waasaappii qaban gatanii keessaa badu. Eessa jiru beektu asuma magaalaa Finfinnee keessa jiru iddoo biraa miti jarri kana hojjetan. Ijoollee weebsaayitii kileentii hojjechuu danda'an qofa of jalatti qaxaranii taa'u. Isaan foon muraa oolu bakkee keessa deemanii diimina muraa oolu. Cooma muraa oolu. Biiraa dhugaa oolu. Uummati keenya gubate waan qabu hunda isaaniitti fixee taa'ee yoo tittimte sin dhaga'u si arrabsuudha. Yoo tittimte si arrabsa malee sin dhaggeeffatu. Ani dhaloonni kun garamitti akka inni deemu hin beeku yoo na dhageessu taatan birrii galchi nama siin jedhu birrii hin galchin. Dhumarratti isinitti masan jedhu amma qaqqabee jira. Wanti ati barbaaddu hojiidhaa? Hojiidhaa? Hojiidha taanaan birrii maaf kennitaadhaan gaaffiin qabu. Mee kanuma naa deebisaa anaaf. Hojii hojjechuu dhaxxa'u inni ati birrii kennituuf maaliif? Gubboodhaa? Birrii kennuun maaliif barbaachisa? Fakkeenya tokkoon isinitti himaa. Siraamikii hojjechuu dandeessa yoo ta'e ati. Namni wayii siraamikii manatti galfadhaa kottuu naa hojjedhu yoo siin jedhee meeshaan siraamikii sana ittiin hojjettu fudhattee dhaxxaa namichi immoo waan isaaf barbaachisu qopheessee si eega malee birriitti laattu hin jirtu. Ogummaa kee fuuteetti kanatti hidhattu. Ogummaa kee fuuteetti kanatti hidhattu. Maaliif birrii kaffaluu kan barbaachise siluma bizinesiidha jennaan birrii kaffalamaa. Bizinesii hojjettaa fi bizinesiin yookaan immoo waa bittee gurgurtaan kan biraati. Tariin hojjetta yoo ta'e ogummaa keetiin yoo hojjetta humna kee barbaadaa yeroo kee barbaadan hojjetta. Waa bittee gurgurta yoo ta'e immoo waan ati bittee gurgurtu wayitu jira xaafiidha yookaan bisingaadha yookaan boqqolloodha yookaan misira yookaan kopheedha yookaan uffata waan ati bittee gurgurtu jira yoo ta'e birrii si barbaada dhugaa. Akkasumatti inni dabtara namaatti birrii galchituuf maaliifidha gaaffii ani qabu. Waa bitattaa biitkoyinii bitattaa hayyee bitadhu biitkoyiniin gaariidha. Amma gatii isaa irra teera malee yeroo inni itti dabalee birrii guddaa argattu jiraachuu warqee bittaa warqee bitadhu kaadhu warqeen giraamii tokko yoo har'a birrii meeqadha laaluu dandeessu 30,000 keessa galeera. Yookaan immoo
tarii maal bitta waan daayimendiidha wanti tibbitu jiraannaan bitta biyya kana keessa waan jiruun se'u. Qodaa sana fudhadhu qodaan sun sirrii ta'uu mirkaneeffadhu birrii kaffali rakkoon qabu. Hin bitte kaa kootii kana gaafan bitadhee jechuudha. Gaafan bitadhee dhaqee ilaalee natti ta'uusaa ilaalee bareedaa ta'uusaa ilaalee bitadhe. Suufiidhaan an bitadhee jechuudha birrii kaffalee. Maal bitattati birrii amma kana gaafa baaftu. 700 boorsaa kee keessaa gadi baaftee gaafa kennitu maal bitattaayyuu mee maaf gowwomtu sabanana. Birrii namarratti birrii akkamitti amantaati gaafa birrii namatti kennitu. Eenyuyyuun ana hunamaniin birrii irratti waan ta'e tokko sababa birrii sanaan harkaa fudhattee itti taanaan okay. Wanta dabarsitee gurgurachuullee dandeessu yoo ta'e. Kanaan ala calliftee birrii kee maaliif namalatti laattaadha gaaffii guddaa ni qabu.